Ashamarri kifuun akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya keessatti hordofaa jirtan kun gadaatu Oromoo maatii keessatti bagara deebiidhaan gara chaanel keenyaa dhuftan jecha hordofni haara dhufta yoo jiraate sabskraayibii diimaa san tuquudhaan namoonni hedduun garuu nama guba sabskraayibiin kee jedhaa jiranii isinillee diimaa san tuqaa yoo isin gube anatu yaala maatii keenya dabalamaa isin jedha akkuma beekamu gadaatu birraa san duras viidiyoo ajaa'ibaa fi ijoo sooshaal miidiyaa tan garaagaraa isin biraa gahaa tureerraa hadhas bifuma wal fakkaatu viidiyoo ajaa'ibaa fi suuraa tokko tokko kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'an qabannee dhufneerraa hammasitti isin viidiyoon kun namoota hedduu bira akka goof like share gochuudhaaf yoo xiqqaate viidiyoo kanaaf like 70 galchuu qabaanna kallattiidhumaan gara viidiyootti haa ceenu. Hayyika suuraa nu jalqabaaf qabne si dhumne keessa suuraa na cina argitan kana kan dhiyeenya kana Nigeria taasifamee waan guddaa fi waan nama ajaa'ibu ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira namoonni hedduun koomentii waan adda addaa kennu jiru guutuu addunyaa irratti ijoo sooshaal miidiyaa ta'e innis maal seetanii qaama suuraa argitan kun mana jireenyaa yookiin mana nama dhuunfaa yookiin mana taraa ta'e tokko miti mana kabajamaa fi masgiida rabbiitu bifa kanaan akkaatti saaxilamee salphatee jechuudha. Kun waan nama hedduu nama ajaa'ibu maal seetanii ijoon dubbii kanaa kan taasise namticha tokkotu qabeenya guddaa qaba biyya alaa irraa deeggarsa na erganii jedhee uummata Nigeria sobeetiin masgiidni hamma jiru kun diigamee masgiidni biraa maallaqa guddaadha biyya alaa irraa doolaara guddaa waan ramadameef jiru masgiidni kunniin diigamee haaromfamuu qaba jedhee masgiida isa irratti baaxii manaa akkasumas immoo balbalaa fi yookiin foddaa isaa irraa baafatee masgiida irraa fudhatee deemee jechuudha. Masgiidni kun Nigeria keessatti masgiida takka lama qofa osoo hin taane masgiida 14 waan ta'urraa bifa isin argitan kana akkaatti qullaa hambisee jechuudha. Kun waa hedduu nama qaanessu akka wanti akkanaa kun darbee ni mul'ata. Mana amantaa irraa bifa kanaan qabeenya saamanii bultii ijaarrachuudhaaf jecha wanti akka raawwatamu hedduu nama qaanessa. Kanaafuu ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira guutuu addunyaa irratti waan tatamsuu jiru namoonni hedduun to'ibachuu jiru uummattoonni amantaa musliimaa ammoo komii guddaatti dhiyeessu jiru. Isinis kana ol qabatee waa isin dhagame komintii jedhanu barreessaa jecha gara viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu. Video keenyatti aanu ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e namoonni hedduu laayikii guddaa argate keessa sirba chaaw Selena jedhu kan beekamu reaaktii TikTok isaa wal qabatee bee tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera namoonni hedduu reaaktii jiru isinis viidiyocha isaan daawwannee meelutti adeemnu. እንሲያልፋ መረረች በቃት መጣም አልቆባታል የፍቅሬ ጣም ከእንግዲህ እኔም ልተው ከተወችኝ ፍቅሬን ትታ ከረሳችኝ በአደባባይ ቆሜ ስለምናት ማሰብ ከብዶኝ እሷን ደግነትሽ ብዙ ከሰው የተለየ ባዜም ብቀኝልሽ የኔ ልዩ ብዬ ፍቅርሽ በስቶን እንጂ አካሌ ተረታ wow wedduu namatti tola wedduu ittiin bohaartee jiru yaadaan namoonni hedduun sheer godhan jiru wow baay'ee tokko hojjetee jira haadha jaartii akkasisan akkas qaroomseetiin jaartii hojjechuu isaa mootu hedduu akka dabalatamee hedduu akka jaalatamu ta'ee jira kanaafi kana wal qabatee waa isin dhagame ko inti jelannu barreessaa jecha gara viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu viidiyoo Mansuur Jamaal yeroo adda addaatti ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira guutuu ammoo TV tokko irra dhiyaatee anni doolaar haygana qawa diamandiidha qubeellaan kiyyaa konkolaataan kiyya akkas dhiyeenya kana ammoo ammauntii maallaqa hangana qaba jedhee dubbachuu ture dhiyeenya kana ammoo ammauntii maallaqa hangana qaba jedhee dubbataa jira konkolaataan kiyya ammoo hanganaan bitama miileen hanganaan bitama nama miileen hangana baankii qaba jedhee dubbatu ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira viidiyocha meedaa waan walitti adeemnu. Kalkuleet godhee kana jechuun barbaadu miliyoona muraasa nan qaba. Kun kanaan dura jedhes miliyoonni tokkos miliyoonara miliyoonni 999 miliyoonaruma amma biliyoona tokko ga'utti miliyoonaruma jechuudha. Kanaaf jennaan miliyoona muraasan qaba. Konkolaataa miliyoona 10 oliin madaalamuun oofaa jira. I'm very happy. Wow. milkaa'eera jettee adda. Milkaa'in anaa fi akkan sila siin jedheedha. Arra jiraadhee warra naa gadii qarqaaruun koo anaaf milkaa'ina guddaadha. Dargaggoodhaaf waan gaarii hojjedhu jedhee haasa'uun koo anaaf milkaa'ina guddaadha. Sooshaal miidiyaa miliyoona bira ga'uu danda'uun koo anaaf milkaa'ina guddaadha.
Social media sana keessatti waan gaarii namaaf ibsuun koo anaaf milkaa'ina. Hayyika viidiyochi kana fakkaata Mansuuriin kiyya makiinaan kiyya miiliyoona 10 jechuu jira dhugumatti ammoo Mansuur makiinaa isaa konkolaataan isaa naannoo miiliyoona 10 olitti yaa amma jireenyi qaalii kanatti makiinaa qaalii qaba ni beekna kana konkolaataa akkasii qabaatu ta'eetiin maallaqni ammoo baankii irraa yookiin kaashiidhaan qabu hangana jechuusaa kana maallaqa isaan beeknu viidiyoo keenya taanutti hojjennu ammoo akkuma beekamu aadaa Oromoo keessatti sirboonni jiran ragadaa tirri wantoota adda addaa kana haa ta'u garuu uffata aadaa Oromoo godhataniitiin isa ciffaraa yookiin daansii haroo dhufi kan viidiyoon jiru tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira namoonni hedduun sheer godhanii jira namoonni hedduun koomentii adda addaa irra kennanii jiru mee viidicha daawwanne walitti haa deebinu. Hedduu nama ajaa'ibu namoonni adda addaa koomentiiwwan gaariitti hennaa kuuwwa namni tokko koomentiiwwan badaa ta'e yookiin arraba barbaachifne tokko fuudhanii itti baachisu jiru isis kana wal qabatee waa itti baachiftan koomentii labbaachisaa isiniin jenna gara viidiyootti kennitan nutti hojjennu akkuma beekamu dhiyeenya kana walitti bu'iinsa naannolee adda addaatiin mudate keessumattuu Wallagga Gimbii fi gara kaabaa kan mudate wal qabatee Doktoroonni Amaaraa hiriira nagaa baanii jiru hiriira kanarratti uummata baay'ee akkuma nacina argitan kan hiriira bahanii jiru doktoroonni Amaaraa hiriira bahanii jiru hiriira kana kabaa namni lakkoofsaan qabu garuu namni hundi isaa gaawanii mana yaalaa yookiin doktorummaadha uffatanii baanii namoonni hedduun gaawanii hodhisiifatanii barattoonni fi barsiisonni baanii malee doktoroonni achi keessa yookiin Baardaar keessa jira hanga nam baay'atan jechuu jiru mee viidiyocha daawwannee walitti haa deebinu. የብልጽግና ፓርቲዎች እየገደሉን ነው። የብልጽግና አመራሮች እየገደሉን ነው። ይህ ሁሉ ዶክተር እየሮጠ ነው። ይኸው በጭስ ቦምብ እየገደሉን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የለንም። አማራ ወይ ራስህን ጠብቅ። Kana fakkaataa hedduu ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e ammoo hiriira bahanii akkasitti ari'amu yookiin aarsummaa waa irra darbamu cisbombiidhaan haleellamu osoo hin taane magaalattii san keessatti doktorri yookiin narsii akkamitti hangana baay'ate kun waan uummanni biraas gaawonii yookiin barsiisotaa fi barattoota akkas gaawonii hodhisiifatee ba'e malee doktorri magaalaa Baardaar keessa jiru hanganam baay'atu jechuu jiru. Isis kana wal qabatee waa isin dhagame koomentii yeelannuu barreessaa jechaa viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu Dr. Nahom ni beektan jedhee yaada. Dr. Nahomiin kun yaa adda addaa TikTok irratti beekamaadha namoota yookiin filoorii hedduu qaba. Dhiyeenya kana ammoo wanti addaa nama mudate jechuu jira. Namoonni baay'een viidiyoo isaa kana sheer godhanii jiru koomentii adda addaatti kennanii jiru mee viidiyocha daawwannee walitti haa deebinu maal akka Dr. Nahomiin mudate. Waan doojitti na mudate ho'i isinitti muufi nama guddaadha ijoolleen isaa akka yaalamaniif fidanii dhufanii nama kana umriin isaa baay'ee guddaadha. Qorannoo baay'ee erga gaggeessee fi booda dhibee
wayyuu akka hin qabne baree garuu samoonni sana seeraan nyaata waan hin turreef waan akka dadhabbii wayii qaba. Kanaaf nyaata isaa akka seeraan nyaatu itti mee vaayitaaminii kiniinii kan akka nyaata nyaachisu kennee fi isa booddee namni kun nama gurguddaan biyya keenya keessatti namoota gurguddaan yoo X-rayin ergamuu fi baate raajiin jechuudha yookaan immoo marfee waraannachuu baatan waa yaalaman ittiin fakkaatu. Ilma koo marfee na waraantu kiniinii qofa naa kenni taanaan jedhan eeyyanii kiniinii qofan sinii kennaan jedheen baay'ee nattaaranii harka bitaarraa kazaraa wayii qabu kazaraa san fuudhanii akkanatti lafatuma ani immoo marfee waraannadha jedhee kanan hudduu dhiqadhee dhufeen na aarsanaan jedhan. Kuni waan qabatumaan jiru jedhee yaada waan nama kamiyyuu doktoroota kamiyyuu guyyaa mudataa oolu aadaa akkanaa kun darbee ni mudata. Namni mana yaala erga deemeen booddee kan fayyuu danda'u gaaf marfee waraannate yookiin gaaf lilmoo waraannate qofa jedhee namni yaadu dhabamu. Haa ta'u garuu qorichi akkaataa adda addaatiin kennama akkuma beekamu qorichi marfeedhaan kennamu tokko garaa kenniisiinis nama kennamuu danda'a. Karaa kenniiniitiif marfeedhaan kennamu ammoo yoo kallattii hin dandamne gara gulukoosii jijjiiramee qorichummaa sun namaaf kennamuu danda'a. Namni tokko garuu marfeedhaan nama waraan kennamee fi kiniiniidhaan yogguu namaa kenname adda waan ta'utti fakkaata. Hundaafuu yaa mudannoo waan huma jiru jechuu barbaannaa viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceenu qaaleensi jireenya akkuma beekamu wantoota biyyatti ta'an godhaa jiran keessaa tokko uummanni garmalee rakkachuu jira kana wal qabatee uummanni komii adda addaa dhiyeessuu jira. Wanti qaalonni biyya kana keessatti hin jiru jireenyi nu ulfaatee jira. Akka ittiin jiraannu dhabnee jirra mootummaan kanaaf fala nu haa ba'u yookiin fala nu haa kaa'u bakka jedhanii uummanni mormii guddaa dhageessanii jiratti dargaggoonni ammoo hiriira ba'anii qaaleensi jireenyaa ganaa itti fufaa hirmii keessan tufadha qaaleensi jireenyaa itti fufu malee jedhanii jiru. Viidiyoo ajaa'iba tokkotu gadhiifamee mee viidicha san daawwannee walitti haa deebinu. Jaalleewwan koo qaala'insi jireenya itti fufa hirmii keessan baafadha itti fufa ganaa Wow. Fani ajaa'ibaati kuni maal mul'isa qaaleensi jireenyaa biyyattii tana keessatti akkaataa itti jiruu fi gara fuulduraattis ammoo itti fufuu danda'a. Kana beektanii of jajjabeessuu qabdanii waan jedhu mul'isa jedhee yaada. Kana wal qabatee yaada qabaattan koomentii jalatti barreessaa jechaa. Viidiyoowwan keenyaa haddaaf qabannee isin dhumni kanneen fakkaataa warroonni viidiyoo keenyaa laayik goonee laayik sheer gochuu namoota hedduu bira akka ga'uuf nu gargaara jechaa. Warroonni maatii keenya ta'an ammoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isin jenna. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti yeroo nagaa iddoon nagaa isiniif hawwinaa bakka nagaa tura.